Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa keessummaallee har'a siniifinnee dhufneetoo jirraa akkasuma haannichoonillee yeroo dheeraadhaan booda har'a bakka tokkotti argamnee jirraa galata waaqayyo isa kanaan nu ga'e guyyaa har'aa sanbata har'aa waaqeffannaa deemaa jirra jechuudha warroonni kamuyyuu baga siniin ga'e nuun jedhaayii kaajjiyoota meeqan boodosuun hin duraayyuu kara ji'a tokko akkas dadhabee hin deemne har'a ammoo kunu kaasutti baadhee kan garaa keessaa harkatti naaf dabarsee waaqayyo isa na gargaaresan waaqeffachuufan deemaa jira. Warroonni isinitti tolle laayik gootu warroonni immoo nu jaalattan hundaa maatii kiyya wajjin hundaa nu jaalattan akka carraa ta'e immoo malkaamuun hin jiru guyyaa har'aayi. Eessamaaf kophaa hojjettan akka hin jenne jechuudha. Yerootti aanu qabadheen isinii dhufa sallee isiniin jedha. Egaa gaafa tokko maatii wajjin hin dhufna isiniin jedheen dubbadhee ture. Mee haannata isin dabarsaa nagaa isiniin haa jettu. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jedhu jalatti argamta. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha har'a kinoo akkatti maatiidhaan baay'annee dhumnee nagaa isiniin jechuudha. Eeyyan galata waaqayyo isan waa iseef isan bal'iseef. Maqaan isaa ulfaatu isiniin jennaa egaa har'a baay'ee tokkoon gammadee kara nama sadiitirraa nama afurirraa immoo kara nama shanii akka ceenus abdii qabna. Egaa kan namni waan tokko irratti waaqa ofii galateeffate kara guddaatti ce'a jedha sagaleen waaqayyoollee isa xiqqaadhaan galateeffatetu kara guddaatti harkaanfata waan ta'eef inni nu bal'isee inni nu guddise maqaan isaa ulfaatu egaa ka har'a odoo afurtaane baay'ee natti tola akka carraa ta'eetidha jechuudha. Malkaamuun ganama bahee manatti hin argamne baay'inaan biizii ta'a jechuudha. Kanaafidha isiniin jechuu jaaladha. Egaa yerootti aanu isiniifan qabadheetoo dhufaa amma galatumaa fi wal isin barsiisaa gaafa tokko asan isinii baasa isiniin jedheen ture. Kanaafidha jechuudha. Kanan as isinii baase kanaafuyyuu egaa kan nama haarawa fuula haarawa isiniifan qabadheetoo dhufee jira. Nama addisii lafa kanatti dhufee har'a fuula keessan fidee haannichoonis obboleettii ofii wajjiniin isinii dhuftee turte asuma warroonni maqaabaasii guyyaa gaafa dura nagaadhaan hiikkadhe jedhutti maqaabaas ta'illee ni jirtu. Maqaa keessaniin nagaa jedhaan isinillee akkuma maqaa keessan moggaafattanitti isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanus maatiin maqaa moggaasne qabnaa hunduu mataasaa qaba. Egaa kan lafa kanarratti haannanuu maqaa fixxanatti fakkaata. Kanuma haannarraa hafeen baase jechuudha. Maqaallee maaliif maqaa baay'een dhimdhaanii jaamaa ture jechuudha. Haannaa maaliif yeroo dheeraadhaan booda kan irratti da'ee beektuu biyya Arabaa asuma warroonni biyya Arabaa keessa deemtan gammachuun kan dhala caale hin jiru riggit qabeenya hoo qabaattedha waan hunduu kan rabbiin immoo sii kenne xiqqoo rabbii sii kenne irratti dhalli barbaachisaadha xiqqoo sangalateeffadhaatii kara biyya keessanii galaa dhala godhadhaa firee godhadhaa inni guddaan borullee dadhabbii keessatti illee waa hunda keessattuu mana ofiitifis jireenya ofiitifis kan akka ijoollee hin jiru baay'ee nama gammachiisu dhugaan isin jira keessattuu yeroo dhiitee yeroo bariituun argitan ijoollee xiqqoon gaafa jiran jechuudha isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kaammoo gaafa biraallee nama afur taanee gaafa dhufnu sirriitti amma rafaa jirti jechuudha. Dhiqeetan hoggaan itti uffisu rafte silaa sirriitti laaltu ganaa laaltusii ganaadha. Wantoota baay'ee wanti hojjennu ni jira isiniin jechuu jaaladha. Egaa yaada qabdaa? Qabu yaada. Maal gammachuu gammachuu guddaan gammadee waggaa 12 jechuun waggaa 12 irratti dhalattee baay'een gammadee naaf eebbisaadhaas hin jedha. Dhageessanii jirtu ka sagaleen ishiitillee isinitti dhagahamu baate kuni waan guddaadha. Waggaa 12ttanii obboleetti argadhe. Amma immoo akkanii waggaa 10 meeqaffaatti obboleessi si yaadu fura? Waggaa 13ffaan waggaa jireenya biyyattii waggaadhaan nama fichisiisaare 13 waggaan gama obboleessan barbaadettee jirti. Ayidoon naan hin beeku ka isa rabbi tarkaa qaba. Ani dhiiseetoo jira garuu ammaaf obboleettii qabdutti gammadde jechuudha. Baay'een gammadi. Guutumaan guututti. Baay'ee ji'a tokko aarsaa kafalte ishiin illee obboleettii qalbiitti argamu yeroo inni ta'ee tolchiisu baay'ee dadhabdi nama nan qaba garuu haa ta'u malee ishiin illee cinaatti gammachuurraa kan ka'e baay'ee dadhabaa turte jechuudha. Mana keessatti egaa obboleessa ta'e obboleettii ta'e qalbiitti argamu hangafni immoo
xiqqaallee haa ta'u ba'aa qaba. Akka hangafummaatitti ba'aa ati baattee jiraan ture baay'ee dadhabde. Egaa obboleettiin salphaatti hin argamtu ka keessattuu hawwiidhani. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka oduu isinitti hin baay'isu guyyaa har'aa guyyaa sanbataa haala kanaan dabarsuuf deemaa jirra. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa isinin eega komentii keessan eega komentii keessan baay'een jaaladha. Baay'ee natti tola dhugaa naamusi keessan kabajaan keessan eebbi keessan akka amantii keessaniitiin bakka maashaallah hoonaan jettan natti tola eebbifamaa hoonaan jettan natti tola. Kanaafuyyuu hedduun bohaara hedduun gammada komentii keessan gaafan argu. Kanaafuyyuu egaa ka komentii keessan isinan eega like illee godhaa isiniin jedha. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtatti nagaanaa ta'a. I love you. Ciao. Ciao.